Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Mootummaan galaa jiru wayita jedhutti ABO'n lola jajjabaa gaggeessaa jiraachuu ibse. Mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo daandii nagaa filate galaa jira jechuun guyyoota hedduu walitti fufiinsaan ijoo oduu taasifateera. Kanaan dura giddugala Oromiyaa Shawaa keessa kan jiran ABO'n ajaja sanyiin hoogganamaa turan gara mootummaatti galuu himamee ture. Kaabineef deeggartoonni mootummaa walii galtee ABO fi mootummaa gidduu taasifameen nagaan bu'eera, sichi sagaleen dhukaasaa hin dhaga'amu jechaa osoo karaa adda addaa ibsanii sulultaa Caancootti qondaalli mootummaa ABO'n ajjeefamuun ni yaadatama. Ammas wayita mootummaan Qelleen Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamteetti ABO'n galaa jira jechuun suuraa namoota uffata waraanaa hin qabne hedduu miidiyaan facaasaa jirutti lolli guddaan Giriinda Baratii fi Arsii keessatti adeemsifamuu isaa himameera. ABO'n ibsa gama Tiwiitara isaa guyyaa tokko dura kenneen Shawaa Lixaa Ginda Barat bakka addaa Dhoksaa, Kototaa, Leencaa fi Biitee jedhaman keessatti ABO'n waraana mootummaa hedduu haleeluu beeksiseera. Akkasuma Arsii keessattis lola geggeessuun waraana mootummaa hedduu miidhaa jiraachuu ABO'n ibsee jira. Viidiyooleen booji'amtoota waraana mootummaa agarsiisan hedduunis miidiyaa hawaasaan qoodamaniiru. Kun ta'ee ammallee mootummaan Oromiyaa keessa akka socho'an ABO'n galaa jiru jechuu itti fufee jira. Siyaasa furmaata hin qabne kan mootummaan tapha umurii ofii ittiin dheereffachuuf taphataa jiru keessatti uummanni gidiraa arguun itti fufuu isaa beekameera. Oduu itti aanuun waraanni bosona jiru hundi osoo galeeyyuu nagaan bu'uu hin danda'u jechuun qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ibse. Tibbana guyyaa tokko dura Itoophiyaa Riippoortar Miidiyaa jedhamu irratti dhiyaachuun namni siyaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haasaa taasisaniiru. Qondaalli ABO kun nagaan akkamiin Oromiyaa keessatti bu'uu akka danda'u dhimma dhiyeenya ABO'n giddugala nagaa buuse jedhamuun wal qabatee dubbataniiru. Haala sanyii nagaasaa hoogganaan ABO giddugalaa mootummaatti galeen nagaan bu'uu hin danda'us jedhaniiru. Ijoolleen kun jalqaba bosona kaseenaniif gaaffiin siyaasaa jiramoo hin jiru jedhanii ilaaluu feesisaa jedhan. Gaaffii siyaasaa isaan qabatanii bosona seenan maali jedhanii saniif deebii laachuun nagaa akka fidu himaniiru. Namni tokko bosona seenee deebi'ee bosonaa galuudhaan nagaan hin dhufu. Gaaffii ummatichi qabu deebisuun nagaa deebisa jedhanii jiru. Akkuma sabaatti Oromoon gaaffii waggoota dheeraa qabaachuutu himama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaaffiin Oromoo deebinaan Oromiyaa keessatti qilleensi nagaa deebi'uu akka danda'u dubbataniiru. Kanas gaaffiin uummataa deebinaan nagaan ni bu'a. Kaalkuleeshinii biraa hin qabu jechuun dubbatanii. Dhimma biraan Koloneel Gammachuun Itoophiyaa Riippoortarii irratti kaasan waa'ee Oromummaa Abiyyi Ahimadiin ture. Abiyyi Ahimad Oromummaan isaa Haayile Sillaasee fi Mangistuu Hayilamaaramiin akka hin caalles dubbataniiru. Kanaaf murteessaan waa'ee hidda Oromummaa lakkaa'achuu osoo hin taane gaaffii uummataaf deebii laachuutu furmaata biyyattii argamsiisa jechuun dubbataniiru. Odeessa itti aanuun godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 12 darbe. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa toora magaalaa Eddoo laga Ukkummaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 12 darbuu gabaafameera. Balaan naqqabee kaleessa galgala sa'aatii 1:45tti konkolaataan uummataa gaarii harreerraa goruun walitti bu'ee mudachuu itti gaafatamaan kutaa nageenya tiraafikaa godinichaa ibsaniiru. Konkolaataan uummataa roobee Baalee irraa gara Shaashamannee deemuu fi konkolaataa Shaashamannee irraa gara Gada Basaasaa imalu walitti bu'uun namoonni 12 du'uu fi namoonni 19 ammoo miidhamuu isaa dubbatameera. Namoota miidhaman keessaa 9 irra miidhaa cimaa yoo qaqqabu namoonni 10 ammoo miidhaa salphaaf saaxilamuu isaanii miidiyaaleen gabaasaa jiru. Oduu keenya itti aanuun Juubaaland loltoota Somaaliyaa boojite gadhiifte. Somaaliyaatti bulchiinsi Juubaaland walitti bu'iinsa Raas Kaambooniitti roobii darbe mudate hordofee loltoota Somaaliyaa to'annoo jala tursiise gadhiisuu beeksiseera. Murteen kun marii mootummaa federaala Somaaliyaa waliin akka taasifamu carraa uuma jedhamee jira. Haa ta'u malee loltoonni mootummaa Somaaliyaa 600 ta'an Keeniyaa keessatti argaman ammas humnoota Keeniyaatiin to'atamanii jiran gara biyyaa deebifamuu eeggachaa akka jiran Addis Istaandardi gabaasee jira. Loltoota Gorgor jedhaman kan mootummaan Turkiyyeetiin leenjifamanii fi Birgeediin Haaraam Aad kan Juubaalanditti to'atamanii turan gara Moqaadishootti xiyyaaraan deebifamaniiru. Bulchiinsi Juubaaland kan mootummaa federaalaa waliin waldhabdee keessa jiru kaayyoo siyaasaatiif loltoota isaa Raas Kaambooniitti bobbaasuun mootummaa federaalaa yakkeera. Kan ajjeefaman awwaalaman, kan mada'an wal'aanaman, kan booji'aman immoo gara Moqaadishootti deebifaman loltoota deebi'an keessaa tokkotu jedhe. Loltoota Somaaliyaa 600 ta'an gara Somaaliyaatti deebisuuf akka jiran aangaa'onni Keeniyaas mirkaneessanii jiru. Oduu keenya dhumaatiin Faransaay Maayootitti obomboleetti mudateen namoonni 1,000 dhiyaatan du'uu hin oollee jedhame.
odola Faransaay Maawot jedhamtutti obomboleettii mudateen namoonni 1,000tti dhiyaatan du'uu hin oolle jedhamuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Obomboleettiin odola garba Indiyaa irratti argamtutti mudate kun saffisa sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 440 deema jedhameera. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii inni sirriin ammatti adda ba'uu baatus 1,000tti kasiqan akka du'uu hin oolle gabaasaaleen miidiyaa addunyaa ibsaniiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Faransaay ammoo hojjettoota lubbuu baraaranii fi loltoota 160 waliin gara odola miidhamte kanaatti imaluu himaniiru. Maayot Faransaay keessatti magaalaa uummanni harka qalleeyyii 300,000 mana sadarkaa isaa hin eegganne keessa jiraatan keessaa ishee tokkodha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.